مالت يججر قاول كيس أني دراني سكسرته ملء عقبة في متي دجاني قوتما ونن أما سيني قمدين سين وقارب بتباية دابه وجيد أغلين أنقو ياسد دتنونا نجد وجيد أغلين دابه لت يچون درير فدني وياكي سابيوا ودوفنا ندقى فدا ومن ندومنا نرتكلي قد باين أجايب سيفت ديو إذا ميديا كانت أوليس كامنا جاتشوني كميدا نسينما كميد دولا هجرات مالي أنو غارب بيتي haga kanatti qophaahani mootummaa argitee afaan damma godhee haasaa bareedee isgoo jedhee nama simatee nama argitee sossobee akka garaa haadhaatti hawwatee biyyatti galche hin sobamuu jedhee tan sodaataa ture. Edaa tokkoffaa Faraan Abdusalaami namnam balaaleffadhu tokko isaa fi Dajanee Guutamaati. Ataatu ammoo anis hammeenyuma argurraan jara beekaa gubbaatti rukuta. Jala kana kan warri waa balleessu. Hataatu ani amma booda harka irraa kaafadheen jira. Afootu lillaa rabbi rasuulii jedhee. Guyaan kaleessaallee iidaa arrisiida borisiida ani hammeenya tokko hin qabuuf dhugaa rabbi. Hammeenya tokko hin qabuuf eenyuufu dhaloota nama Oromooti miti ana nagaadhaafu hin qabu hammeenya. Garuu nu jibbaniif ammoo dhageesse anis faamilii kiyya bakka faamiliin kiyya jiru malee hin dhaabbadhu anatu. Bakka Oromoon jiru, bakka Oromoon itti miidhamne, golgaa Oromoon jalatti tiffamu qofa. Dhageesse annama maatii kiyyaafis yaadu miti. Dhugaa rabbitti beeke. Maaliif akka saasoftaa maaliif abiyyiin mormitaa maatiin kee achi jiranii warra naan jedhu jira biyyaa bilbilee na doorsisu. Ilaamee jira kee. Maatiin kiyyaa biyya jiran. So what? Qiyaamaa argitee Oromoon ragaan jirretu gubbaadhaa gaditti roobamoo jechuun rabbiin bakakkaa darbu sanatti kiyya qofa. Anuma Oromoon ta'u taati. Bakka hidhamuudhaa duudha. Bakka wanni biraa maaltu jira? Hai, nama meeqatu ilmaan isaa Oromiyaaf jecha gabbaraa jira. Dhageesse an dhugaarrattan waa falma. Dhugaarrattan morma dhugaaf hin dhaabbadha. Dhugaan waayila kooti. So, ilmeen kiyya sajjeessan shafahaadha gaa yoo duutes maalan godha re'ani. Waan Oromoon baadhataa jiruudha. Balaa Oromoodhaaf kennameedha. Amin biloo maqabbannoa. Maalan godha. Dhageesse wanni godhan hin jiru. Kanaafi walumaa gala Dajanee Guutamaa dhugaa rabbitti balaa kana miliqee keessaa bahee maatii isaatti dabalamuu baay'een gammadaa. Baga nagaan dabalamte. Deebi'ee waan achitti irra namarra gahaa jirulleen qaamaa waan argitaniif namaa himuun gadi ba'anii argite miidiyaa kana ka durii jaalaa jabeessuudhaafi sisiin gargaara. Deebi'ee yaamicha inni godhe dhageessanii baay'ee bareedaan namooti miidiyaadhaan akka nama tokkootti illee waa dabarfatan wal dhageenyee walii dirmachuudhaan wajjina dhaabbannuu jedhu gaarii. Ilaal warri miidiyaa argitee dhiyoo namooti himattanis jirtu hundi keessanuu argitee Dajaneen quunnamii warra himannoo qabu
sagaleen nu ukkaamsan jedhan miidiyaa kanarratti fida. Har'a namni hundinuu argite sappoortiidha. Yoo kaleessa isin hin deeggarinillee har'a deeggaraadha. Isinii wajjin dhaabbataadha. Oromooti hidhame, Oromummaati hidhame, seenaati hidhame, aadaati hidhame, afaantu hidhame, biyyatu hidhame, namoomati hidhame. Jiraa keenya du'e. Beekaa keenyatu takaalame. So argite nu hundinuu wal malee homaan qabnu waan tokko wanni argite sagalee walii ukkaamsinuuf hin jiru yoo illee itti fakkaate. Yoo biizii taatanillee itti fakkaate. Sorry. Nuti gara biyya keessaatti waan deeffanneef tarii namninis argitee gargar qoqqoodamuudhaani jechuun gargar faffaca'uun ni kan biyyatti galuu wal hubachuu dadhabne walirraa faffagaanne hirrina namaas qabnaa hirrina horiis qabnaa welcome kottaa jedhaati xalayaatti barreessaa warra akka iskeel gabbisaatii fi Henookillee eenyullee hunda isaaniiyyuu afeera walitti kottaa wajjin mari'adha. Miidiyaan kun walumaan dhaabbata. Oromoo hundatu haqqii keessaa qaba. Oromoo hundatu namnati keessaa funaantee baaftu hin jiru. Hundinuu haqqii keessaa qaba. Kanaaf isa kana godhaa. Gabaabaatti yoo argitee akkuma Abiyyi haaloo waggaa 100 nuti mataa turre amma sittansi dabala jedhe amartichi dhufe nurratti fe'e akkuma kana yoo haaloo namarratti qabaattan malee ana haaloo isinirraan qabu afootu lillaa jedheera. Faraan Abdulsalaamis hundi keessanuu sorry ibama garuu sagalee nama immoo hin ukkaamsina. Yoo ukkaamsitan isin duran dhaabbadha bakka aganu. Ani annama of jibbee deemuudha harreen duute waraabessan sodaadhu. Mootummaa Itoophiyaa si sodaadhu dargi maalisiin abaa si sodaadhu shanee si sodaadhu jijjiiramas waan tokko waan sodaadhu hin qabu. Abbaa fi daangaadha mootummaa mataa isaa nama ijaarratee jiraatuudhaani mootummaan qabaani. Miidiyaan qaba homaan barbaadu namarra yoo ani miidiyaa mataa kiyyaan qaba mana mataa kiyyaan qaba hojii mataa kiyyaan qaba dhageesse abbaa fi daangaadha mootummaa mataa kiyyaan qaba waraana mataa kiyyaan qaba dubbii himaa mataa kiyyaan qaba dhageesse afa gobaa'ee kan mataa kiyyaan qaba ofumaan asii boombii gadi darba bakka. Mangistiidhaan mangist mini barligaal mangistii maal barbaada mangistii diktaatera ajaa'ibaati ani mangistii kana biyyi caaluudhaan isa ajaa'iba dhageesse guyyarraa guyyaatti asii dhugaa jirtu ummataaf gadi xaaxessa inuma dhoosa sun kana. Kabra Kalesa Daud Ibsa nagadhiisanii jedhee VOA irratti dubbatee ganama kana marfameera. Hidhameninis. Anamma duraanan ibsa baasii dafii warra hidhametti dabalamii seenaa qooddadhu jedheen. Amma isa kana laala. Amma ganama kana sanas dhaga'een baay'ee gammade. Mattaasaraallebbati. Namni Oromoo ta'e. Yoo argite waa hojjachuun miliqanii ijoolleen akkamma argite gurbaa kanaan egaa gurbaan jedha inni ijoollee miidiyaatiifuu anaterra guddaadha jedha. Ani immoo isarra guddaa. Wala Abiyyirrallee guddaani hunda isaanirrayyuu guddaa. Waggaa 30 duran hidhaa Tigiree dhandhamee quuffadhee bayan deeqqifadhe. Yeroo sadii seenan yeroo sadii Booranatti seenee
bokkuu luboomaatti dhaqee nama meeqa hiiksise dhageesse. Hin beekan egaa warri Booranaatu gaafattan inni beekan isiniimu. Gurbaa Jimmaa tokko jedhan dhageesse. Isa jara hiisise immoo qawwee nuuf shugguxi rasaasa nuuf fidaa jira jedheen sobee hidhaatti galchee warra nama 21 hidhaa baasisen. Kan ijoolleen isaanii gaara jirtu. An bokkuu luboomaa Boorana keessatti seenaa akkasii hojjedheeran. Wallahi billahi beekaan sobe. Nan soba. Abdusalaam jedhani isa qabsiisee nama hiisise. Eega hiisise booda immoo Tigreeni maal jette? Eega waan basaasu fixe. Ante indeet eennin maawok chaalki jetteet mana hidhaa galchite. Qabameen deeme. Ani nama homaan beenne ta'ee qabamee seeneen. Amma hin gaafatani Abdusalaami. Haakima guddaadhaa jedheen kan kibba Oromiyaa. Jennaani ati haakimaa dhageenyerraa jennaani yaa'u. Obboleessa abbaa kiyyaatu mana hospitaalaa qabaa kilinikii. Achuma keessaa kilinikii argitee qoricha barreessanii natti kennan argitee maqaa beekeen akkasitti gurguraa tureen jedha. Jedheen egaa. Kanaanan ta'e malee qorichuma waanan beekuufan maqaa qoricha kilorookiin diklorookiin malee ana haakima mitiin jedheen. Haya si amanneedha. Maaliif dhufte jennaan durii ani argite annagaadeedha. Finaansiitu horiin irraa saamee jennaan finaansiidhaan loluudhaaf gaara seene malee. An finaansiidhaafi Tigreellee adda baase. An Tigree kana sin beeku. Pidiyoon illee nama nagaadha. Tigreen illee nagaadha. An finaansiidhaan loluudhaaf an gaara seene jedhe. Wallahi kun nama gaariidha jedhani. Waan hunda sii goona jimmatti si galchina xalayaa sii barreessine. Waan as keessaa kottu adda nuu baasii jedhanii jennaan. La ilaha illallah. Mucaa duratti maniiru manguddoon warri hidhame. Ijoollee isaaniitu gaara jira. Amma yoo naqee gurbaa Abdusalaam sana arge xiqqaa gurraatti gabaabdu tokko. La ilaha illallah. Abdusalaam akkam jirta fayyaa keetii jedhe dhaqeetti warame. Akkamitti beekta jennaan. Adde inni kuni argite. Ajajaa waraanaa kan galgaloota nuu jedhama isatu beeka gaadama abbaa qabeenyaati. Jechuun na horii qabaa abaa'ooti kan kibba Oromiyaa. Isaa fi Kumsaa Gadaafaa wajjinaasaa barni sekuriitii olaanaa. Kan rasaasa nuu bitu argitee oppidoo irraa nuu fida jedhanii isa kanaa. Anu jara wajjinaasaa hin danda'u. Isa kanatu nuu fidaa jedheen isa qabsiise warra kan nasaa gadhiisise. Sana booda ani maaliif sobaanoo argitee Jimmaan dhufe. Booranaafis Jimma argitee duddaaf garaa godheen bokkuu luboomaatti itti xamadhee akkasiin xalayaan naa barreeffamee Jimmatti. Deema kan akka jiraatti 95 jechuun yaa 95 mooyaalee dhaqeen warra argitee mi'a biraa bitaa ture farankaa kadhadheetan Jimmatti deebi'a kijiba beek jedheetan dhufee mooyaalee ga'ee waraanattan deebi'e jechuudha. Yeroo waraanatti deemu wanni an achi keessatti hojjetamaa ture hunda waraana bira jira. Hundi seenaan sun hundi ijoolleen abbootiin
mana hidhaati ani iksise hundi waraana keessa jiran ajajoota ni kaatti. So waan kana kaaseefi an amma miti kanan argitee qiyaamaa kana keessa seene. Amma miti durin beeka waggaa 30 dura. Kanaaf walumaa gala hidhaan qoraasuma dhiiraati. Haa hidhamani. Hidhaan seenaa dhaban. Hidhaan seenaadha. Seenaa kanarraa qooda fudhachuudhaaf warra hafee argite alagaa jara gangalatee alagaarraa baajata fudhatee walgayii waammatu. Opidiyoonuuf ijaaru. Biltiginnaan mallee jaarmiyaa baa'oo keessatti nuu ijaarutu du'e. Jaratu jira ajaaye. Kitiyyaa jira ajaa'u kanan jedhuun jaraani. Kitiyyaa beektuunti geergoo jira ajaa'u. Yoo qabdes yoo gadhiiftes ni ajoofti. Yoo harkaan qabdee gadhiiftes ni ajoofti. Yoo malaaftes ni ajoofti. Kitiyyaa jira ajaa'uudha jarri kun. So walumaa gala OMN jabina akkasii qabaachuu isaatti baay'een gammadee isinis gammada cinaa dhaabbachuu qabna hin gargaarraa kan durii caalaa bisaan xiiqii hudduu cuqqaallatanii dhugan jetti Oromoon. Dhageesse xiiqii dhagaa nama argitee mootummaa kana dura dhaabbatu hundayyuu itti baasan. Dhageesse ittaa qaranii ittaa fidanii mariidhaaf haa dhiyaatanii haa nama gorsanii nama tokkoyyuu alatti nambisina. Alagaayyuu hirmaachisaa ture OMN dhugaan. Keenyammoo wanni tokko wanni alatti hafuuf hin qabu. Kanuman jedhaa gammachuu kiyyas ibsuudhaafan seene galatoomaa ulfaadhaa yooni isin mufachiises dhiifama. Wanni godhani jiru. Abbaan mufate haa mufatu malee dhugaan jirtu dhugaadha. Dhugaanan dubbadhu kun dhala keeyyaaf waa ilaaban. Ilmee keessaniif waa ila. Dhageesse yeroo argitee namni miidhamu yeroo namni keenya argitee akka malee dadarkaa argu ammoo firattis warruma wajjin qabsooftuttis aaruu walloluu walarrabsuun ni jira. Kanagaa siyaasaa kana beektanii waan itti galtaniifi hin mufatina. Aaruun isin jira araaramuun isin jira. Ammoo keessayyuun ooluwani. Keessan ooluwan waggaa guutuu isuma alanfataan ooluwani yeroonni qeeqetuman bira kuta. Yeroon deggeres akkasumattan deggera. Sun akkasii kanas akkanaa hubattaniin barbaadaa galatoomaa oraabulaa baga hidhaa baate dajalee guutamaa ammas jabaadhaati warra hafan hin jedha. Maaltu hafeenii warra hafan jedha. So Oromiyaa fi Oromoo hidhaadhaa baasuuf haa hojjannu. Amma waan isin argitee Jawaarii fi Baqqalaa qofa jettan ani immoo xiqqoon fudhadhuuyyu. Maaliif jarree ta'anii beekanitti galanii garuu Oromiyaaf Oromoo yoo hiikamte malee Jawaaris hiikamee bu'aan fidu. Jawaaris hiikamee bu'aan hin argamu. Oromoof Oromiyaan hiikamuudhuma qabdi. Qabsoon kan keenya kana garuu nama argitee isa hoogganu maqaa dha'uun maa maqaa dhooftan hin jedhu garuu Oromoof Oromiyaan hiikamuudhuma qabdi. Isa kana laal kaayyoon keenya buuraa Baqqalaan hiikamee Abdiraaf Gaasaafuu miti. Baqqalaa fi Hamzaa Booranaa ba'uu miti. Yoo amma jarri kun hundi ba'anis yoo Oromiyaanii fi Oromoon hin hiikamin amma deebi'anii hidhamuun hin hafu. Dhageesse biyyattiin
karchallee keessaa ba'uu qabdiin biyyattiin Oromiyaa jedhamtu suniifi ummanni Oromoo jedhamu kan jibbame kan arrafamu kan salphate kan salphisaa jiran hidhaa hiikamuudhuma qabdiin haga namni tokko lafarratti hafu akka jedhamiti Mangistoo Hayilamaariyaam haga namni tokko lafarratti hafu namni miliyoona 60 itti dhumuudhuma qaban yaa leelaa baraa cellame filmaata biraatiin qabne waan Jawaar hiikamee nagaan argamu miti waan Abiyyi eenyu Abiyyiillee du'ee nagaa itti argamu miti waan argitee Galaasaan xorataa ba'ee nagaan itti argamu miti waan Abdii Raggaasaa argitee dhufee pirezidaantii ta'ee nagaan argamu miti nagaan yoo argame Oromoof Oromiyaan kiyyoo alagaa jalaa ba'uu qabdi Oromiyaa irratti Oromoon abbaa ta'uu dhuma qaban tuni ejjannoo ijoollee biyyaati of kennanii jiran akka dhaabbatu sin jiru akka dhaabbatu bibilbilaa gaafadhaa ijoollee bakka hundaa waan tokko homaayyuu si gaafataan jirtu nutu karaa danda'ameen gargaaru jedhaa jira malee homaa si gaafataan jirtu kutatte waan gaaffiyyuu isinirraa homaan barbaadu yoo danda'ame tumsa ta'uufiin gaarii homaan barbaadan warra asitti deeqqifatee jiruudha bakka jireenya deeqqifatan yaa xaggabu jireenya jibquufani akkana kanaaf qeerroon wanni tokko wanni gadi qabaa hin jiru namni akka jiru mana barumsaa guutee jira bakka hundatti naannoo hundatti ganda hundatti garuu deebi'aan jiru namni abadan deebi'aan jirtu ijoolleen kana